Ashamarka foonii akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya viidiyoo kana keessatti akkaataa immoo nama barbaadanitti xalaftanii isinitti agarsiisa. Immoo nama barbaadanii bakka feetan teessanii akkamitti akka xalafuu dandeessan isinitti agarsiisa. Imootiin ittiin xalafuu qabdan egaa immoo HD ta'uu qaba. Immoo HD immoo pileestoorii seenuu iddoo sarchii kana tokkodhaan immoo HD jechuudhumaan sarchii gootu jechuudha. Immoo HD fi immoo sana fakkaatu malee kaaniin akka hin godhamne jechuudha. Immoo HD jettanii haala kanaan inni sini fida sarchi ni gootu jechuudha. Immoo kana ni buufattu jechuudha. Immoo kana immoo erga buufattanii maal gootu keessa ni seentu. Immoo sana erga gadi buufattanii immoo sana keessa ni seentu jechuudha. Fakkeenyaaf koosirreedha immoo kana keessa ni seentu. Yeroo immoo kana keessa seentan haala kanaa isin fida mataa gubbaa kana wanni 5 jiraachuusaa piroofaayilii keessanii waliin immoo HD isiniif mirkaneessaa jechuudha. Yeroo haala kanaan bantan egaa maal gootu haala kana mata duree hedduu qaba. Gara olii kanarratti mata duree hedduu qaba. Isin kanamaa xalafuuf immoo chiraan seentu. Immoo HD kana immoo HD malee immoo kabiraa hin xalafu jechuudha waan ta'eef. Immoo HD kana yoo qabaattan malee immoo kabiraa hin xalafuu hin danda'u jechuudha. Immoo HD kana irra gaanii seentu jechuudha. Immoo kana erga pileestoorii irraa buufattanii banattanii bilbila namaa akkamitti immoo nama xalamnaadha. Gama immoo nama xalafu keessanii seentu jechuudha. Erga seentanii mataa gubbaa kanarra piroofaayilii keessantu jira jechuudha. Gara harka bitaatiin piroofaayilii sanarra yeroo tokkoof tuquunumaan haala kanaan iswiich akkaawunt jedhee jira asirra. Iswiich akkaawunt keessatti sana hojjettoota yeroo tuttan haala kanaan maqaa keessanii bida gara gadiitti immoo add akkaawunt jedha jechuudha. Add jechuun akkaawuntii itti dabaluu jechuudha. Lammaffaatti fayyadamu jechuudha. Haala kanaan duubatti deebi'ee isinitti agarsiisu piroofaayilii keessanii jirti mataa gubbaa gara harka bitaatiin piroofaayilii sanarra tuquunumaan iswiich akkaawunt kan jedhutti jirti. Iswiich akkaawuntii tuquunumaan gara fuula duraatti adeemna jechuudha. Yeroo tuunee add akkaawunt kan jedhu jira. Akkaawuntii haaraatti dabaluu waan ta'eef kan nama xalafuudha waan ta'eef add akkaawuntii sanarra ni tuqattu jechuudha. Add akkaawuntii irra yeroo tuqtanitti haala kanaa isinii fida. Bilbila nama xalafuu barbaadanii asirratti kan barreessitan tundu gadiin bilbila nama xalafuu barbaadanii asirratti ni barreessitan. Fakkeenyaaf kana xalafuu barbaade waan ta'e gara olii kanatti saayikoonteetis kan jettutti ni argamtu. San booda lakkoofsa nama sanaa gara gadii kanatti erga barreessitanii mallattoo raayitii fuuldura isaanii jirti. Lakkoofsa kana dogoggoruu hin qabdan. Lakkoofsa nama sanaa mallattoo raayitii sana eegartuutti asirratti kaantirii biyya keessan filachuudhaan mallattoo raayitii fuuldura jirtu sana maal gootu kilikii gootu jechuudha. Lakkoofsa sana sirrii erga ta'uuf mirkaneeffattanii ookee jettu. This number ookee yeroo jettanitti daqiiqaa muraasa keessatti xalafattanii hordofuu dandeessan. Successful jedheera jechuudha. Kun xalafamee jira jechuudha. Waan namni sun namaan haasa'u wanta namni sun fayyadamu hunda isaa tokkichaan asitti na baasee jira jechuudha. Haala kanaan xalafeen jira jechuudha. Fakkeenyaaf meerra tuqee isinitti agarsiisu switch account mee tuqee haala kanaan kun akkaawuntii 2 ta'ee jira jechuudha. Ituu koodii nan gaafatin jechuudha. Karaa gabaabaadhaan haala kanaan xalafamuu danda'ama jechuudha. Kan sadaffaa illee itti da'uu ni dandeessu. Haga dandeessan xalafuu dandeessu. Amma kun guyyaa 2 guuteen jira. Xalafee kun waan isaan namaan haasaan tokko tokkoon hordofuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan immoo nama barbaadanii xalaftanii hordofuu dandeessanii immoon keessan immoo xalafamee yoo jiraate akkamitti baruu akka dandeessanis isa asumaan isinitti agarsiisu. Immoo piroofaayilii na tuqxu siilingii ni filattu. Iswiich akkaawuntii amma fakkeenyaaf kiyya kun xalafamee jira jechuudha. Kana xalafeetiin jira jechuudha. Immoon keessan immoo xalafamuu fi xalafamuu baatuusaa akkamitti adda baafattan isinitti agarsiisu. Seetingiin asirra hin jirti. Mataa gubbaa nama piroofaayilii keessan ni tuqxu duubatti deebi'uudhaan. Mataa gubbaa seetingii kaayettu ni jirti. Asirra seetingis jedhee jira jechuudha. Seetingis erga tuqxanii gara gadiitti manaaj diivaayis kan jettu jirti. Manaaj diivaayis yeroo tuqxan haala kanaan bilbila lamarratti xalafamee jira jechuudha. Immoon kun akkuma argaa jirtan yoo bantan ni xalafamaa jechuudha. Bilbila irratti xalafamee jiru sana ni ta'a jechuudha. Yoo cuftan ammoo bilbila nama tokko irratti illee hin xalafamu jechuudha. Piroofaayilii keessan irra tuqxanii haala gabaabaadhaan akka hin xalafamne gochuuf seetingii ni filattu. Seetingis manaaj diivaayis kan jedhu ni filattu. Kazaan asirratti seetingii kana oof ofirraa gootu. Yeroo kana kaasee immoon keessan hin xalafamu jechuudha. Yoo xalafamuu barbaadan immoo oon ni gootu jechuudha. Haala kanaan diivaayisiinsaa yookaan immoo bilbila nama biraa irratti xalafamuu danda'a jechuudha. Haala kanaan immoo nama barbaadanii xalafuu dandeessanii ka xalafamellee haala kanaan hiikuu dandeessanii isiniin jedha. Immoo keessa immoo nama barbaadanii haala kanaan xalaftanii hordofuu dandeessanii. Namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe, like, share gochuun dagatanaadha. Yeroo tanatti viidiyoo addaatii walitti dhufnaa. YouTube chaanaaliin kun immoo YouTube chaanaalii haaraa kan barnootaati waan ta'eef kanaafuu subscribe, like, share gochuun dagatanaa isiniin jedha. Kanaafuu YouTube kanarratti barnoota adda addaa ni argattu isiniin jedha.
kanaaf namoonni maatii YouTube chaanaalii kanaan ta'in immoo subscribe gochuudhaan maatii YouTube chaanaalii keenya ta'aa. Akkasuma viidiyoowwan asirra jiran viidiyoowwan barnootaa wal qabatan hedduu isaanii ni argattu. Kanaafuu itti fayyadamaa jechuun barbaada. Yeroo gaarii viidiyoo addaatiin yoo amma walitti deebinutti nagaa.